har'a koodii ajaa'ibaa koodii sadiin isinitti agarsiisa. Koodii bilbila nama tokko ittiin xalafan, koodii namni tokko yoo isin xalafe ittiin laaltan, koodii akkasumas nama isin xalafe san ittiin ofirraa hiittan. Koodii kana sadeeniin isinitti agarsiisa. Tole bilbila nama tokko bilbila keessan irratti xalafuudhaaf star duwwaa lama gootanii star gootanii lakkoofsa nama xalafuu barbaadanii san itti barreessitan. Dhumarra masalaalii gootanii bilbila nama sanii irraa fuutan jalqaba irratti nama xalafuu barbaadan erga irraa fuutanii bilbila isaa irratti koodii kana fayyadamuudhaan lakkoofsa bilbilaa keessan itti galchitan. Ergasii namni yoo dawwaleef sinis isa waliin waan inni haasa'u dhaggeeffachuu ni dandeessan. Haala kanaan irratti kool gootan. code started using injede dalagee jira. Registration was successful jedha kuno. Amma immoo eenyu akkasin xalafe laaltan bilbila keessan laallattan yoo xalafamee jiraate koodii saniin isinitti agarsiisa. Koodiin inni ittiin laaltan star masalaal 61 masalaal gootan. Haala kanaan bilbila keessan irratti dawwaltan. Akkuma argaa jirtan sakandii 20 dura lakkoofsi bilbilaa kun bilbila kiyya xalafee ture. Kanuma ammaan xalafee amma immoo ka ittiin ofirraa hiittanii isinitti agarsiisa. Nama kana erga beektanii koodii ittiin ofirraa hiittan. Masalaal duwwaa 4 masalaal gootanii bilbila keessan irratti dawwaltan. Akkuma argaa jirtan irrees was successful jedhee jira. Okay jettaniini amma yeroo irreesan deebitanii laaltan bilbilli keessan xalafamaa miti. Ilaala kuno call forwarding voice note forwarding jedha. Haala kanaan hundumtisaa bilbilli keessan xalafamaa miti. Barnoota teknoolojii kana wal qabate barachuu yoo barbaadan chaanaala keenya kun chaanaala haaraadha. Follow copy link gochuudhaan jajjabeessaa.